Kanaafuu haa jiraadhu na dhiisa. Ana malaan tabaruu yaadaan jiru. Hadha yoo oole alhamdulillahi baga yaa rabbii kiyya kana gahaan na oolchite. Tabaruu isatu beekaa jechuudha. Akkas yaadu jira bakka laalutti jira. Kanaafuu wucii kanee yoo ta'e wucii baya jireenya kan koo keessaa. Hoy numarrakkatan ibar. Astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Maazaliitii tumaan naan jetti. Wanni akka dubartii haasidiin jiru dubartii ofirraa eegiyetti dubartii takka jetti. Lammaffaa qe'ee jetti. Qe'ee jechuun nama ollaa keeti, nama keessa keeti, keezii kan keessi waa hunda kan keessi beeku. Sadaffaa nama hicciitii kan kee itti himatte. Namoota kanneen ofirraa eeginaan jetti. Dubartoonni kaf amma feesbuukii gubbaa waa barreessinaa warri anas jala boolla qotee boolla ashaa asiin jalaati guuri kunni feesbuukii irratti waan poostii goone salama salfii. Eeyyatti. Tajaarsi gurra kana biintee gurra kana rakkisee biyyaa baasee marti. Tajaarsi inshallah rabbiin biyyaase haa baasu odee fuudhee biyyaa baasee marti jechuudha. Tarabbiin asin deebisini deeme jaarsi jedhee abbaan manaa nani harkaan lafa qabatee akkanatti jechuudha. Abaaree biyyaa baase. Tan ilmoon ati haadhatii yaamiti jetteen. Waa ati haadhatii yaamiti ilmoon jetteen jechuudha. Koominti gara deemnee. Rabbi dak akkana nan nyakkifta yoo taatee tinyate jaarsummaan keessanuu yoo akkam isin waliin jiraata. Akkam mana bujultan kana jaarsa keessan fa bujultan taanaan akkam isin waliin jiraata jaarsi keessan. Mela hima akkamitti isin waliin jiraata jaarsi keessan. Akkamitti na cortan kanatti jaarsa keessan coratan taanaan. Akkamitti isin waliin jiraatti dhiirtii. Dhiirtii barsi bakka dirqama siree rabbicha atin akka barbaaddetti garanaaf garana garagaltee bicha irraa hajaan qabdu bar. Fuula kan kee bareedaa, arraba kan kee bareedaa, kalaama kan kee bareedaa, haasaa kan kee bareedaa, waan akkasii sirraa feete dhiirri. Anaa galuu argite abbaa ebaluu kiyyaa kabajaa waan akkasii sirraa feeti. Malee ati qixxaa dhooftee baadhattee ittiin deemteedhaaf giseen siree irra gachiisee ittiin jedhe jettee jala ciiftee bichaa fi miti dhiirri kan sirraa barbaadde jechuudha. Dhiirri kalaama bareeda sirraa barbaadde. Tajaarsi afaan isii wallaalee afaan simbiraa haasoftiif afaan namaa haasoftii biyyaa baase hoolaa qabutti gurguratee ooyiruu qabutti gurguratee biyyaa baase dhuftee haadha faaxee mataa nyaatti. Ana mataa nyaatti bar. Tajaarsi waan qabutti gurguratee biyyaa baase qabattoo qabsiisee fuudhee biyyaa baase. Qabattoo qabsiisee. Subhanallah. Maal isin subhanallah tan silaana subhanallah jechuu qaba. Wallahi silaana subhanallah jechuu qaba. Maal isin subhanallah. Atummaan biyyumaa deemta jaarsi jedhan jechuudha. Haadha soddaatiin rabbi jedhi namitti akkamii fuutee qe'eetti nu galte. Namitti tana nurraa baasi. Gurbi mucaa kiyya intala akkamii fuutee galteen. Rabbi jedhi intaluma tana qe'ee tanaa baasi. Ka abbaan laal duddarraa gara galee intaluma tana asii baasi jedhee asmaa baasi intala tana. Ilma kiyya baasi asi. Nurraa baasi. Ta akkasiiti too. Jiddoo rabbi haadha faatee arrabsa. Maammadoon tokko illee ka luka paastaa dhagaa kiisii kaatu malee osoo bubbeen sirnyaa takka dhufte fuutee tartuun jechuudha akka bishaanii wannootitti. Luka mokoroonii kana fakkeessee ana arrabsuudhaaf dhaabbata ka'ee. Gizee ilaalaniitiin jedhan solloqee duubaanii hudduun irra jirtu lubbutti lubbuun keessa jirtu ta'uu ofiitiifuu gizee jedhan karaa irraa goruu barbaada. Tokko isaa wanni bifa qabu nan arrabsu feesbuukii irratti illee bara. Wanummaan bifa qabu tokko. Homma bifa qabu tokko argine kan maqarbii dhiibee bahe bichaa argaan. Kan maqarbii dhiibee bahe jechuudha. Haajii solloqa.
Karabbiin sollossee gadhiisa jechuudha akka lukkuu bishaan itti naqaniiti lukkuu bishaan danfisaniiti jechuudha. Solloqaa kun olan yoo kana arrabsa kunoo. Ka jaartiin nyaattee mana keessatti zayitii keessaa fixxee lafeen bichaan dhaabbattu kun jechuudha. Ka lafeen sunuu uusan qabne. Spinal cord di guru dudda addaayyaa yoo kun arrabsa taa'e. Naa jaababar wallaahi laalee yeroo tokko miskiina dhe walla garaana nyaata baga barreesse koomentii dhe haga gubate barreessa. Afaan qarbii teettee akkana taati. Obboleessa keessatti afaan qarbii jira malan afaan qarbii jira. Osoo du'ellee hadhallee maashaallah foon bareedaa qaba. Nama 50 na baadhatanii. Sika jaartiin tanteetu osoo nama tokkoon gargaarsifatiin qarbii adda biyyee addaan qabdee keessa si ka'ettu. Warruma keessantu eessa dhaqa jedhee gaafataa fi iyyisiiftee bootee boochiftee si awwaalti malee jaartiin man tante osoo akkana addaan haateetiin siree majala si keettee achi jalaa hin mul'attu. Siree majala osoo kaayanii bara. Wallaahi. Osoo xiqquma si funyaan irra carqii buuftee gubbaa teetteetiin badaa bakka buna dhaabattutti bakka ibidda qabsiifattee buna dhaabattu gubbaa teette kan nama jalaa hin mul'annetu. Dulleettii tan. Wallaahi namitti tan asinaa. Wallaahi. Ruuzii suudii sitti fakkaadde moo ruuzii wannoo sitti fakkaadde maal si fakkaadde gizee kan na laaltu kana. 50 osoo aladdakii dhaabatanii kan laddakan kooti hin mul'anne. Paastaa citee na arrabsu dhaabata. 50 osoo laddakiyya dhaabaniiti jechuudha. Ana jalaa hin mul'anne. Jireenya keessan jiraadhaa uummata maal taatan? Bismillahirrahmanirrahiim. Jireenya keessan jiraadhaa. Ana ammoo gizee waan takka kanarraa argitan maashaallah narraa jedha. Takkaa ija keessaniif afaan keessan irraan kaayanne illee takkaa wannollee taftiishallee hin taane. Waa takka irra kaayadhee hin beeku. Rabbii kiyya tawakkaltu lillahi jedheetuma yaa rabbi sitti achi hirkadhe. Argite sitti achi hirkadhe rabbii kiyya si jala jiraan. Koola jala hanke jalaan na qabadhu. Rifeensa bobaa jalaa na godhadhu. Haasidii narraa qabi, waanyoo narraa qabi, budaa narraa qabi, bulguu narraa qabi. Ta jireenya ofii hin qabne jireenya kiyya balleessuuf deemtu narraa qabi. Ollaa kee jira rabbii kiyya jedhee laal rabbiin jalatti achi dheessee. Rabbii kee jalatti achi dheessee jiraan. Akka keessaniif silaa yoo tan akka fira'oonaati gubattee haftu ana silaa qoraan taate. Silaa ta akka fira'oonaatitti haftu ana silaa akka keessaniif. Akka rabbiitiif jira malee jechuudha. Isinaa qajeelchu rabbiin. Kanaa qajeeluma kadhattanii rakkoon qabu qajeeluma walii kadhachuun garuu ammoo isinaa qajeelchu. Arrabni keessan dugugguruu duddaa sanii waa nama fuudha. Keessattuu bintii fi ummuu ta osoon dhaliin dhalte mara jechuudha. Zuumii keessa dhaltee kushii nama daam keessa dhaltee mana ijaazaa bakka baate dhaltee taaksii karaa ittiin deemutu keessa dhaltee rabbiin isii haa beeku. Ummu Ebel, Ummu Abdurrahman, Ummu Moomin, Ummu Ebeliya, Ummu Akkasiya, Ummu Jinni. Karoora bara 2030 hadda ummu jettee of rakkifti. Habibti tiyya. Haamuun dura haa facaafannuyyuu jedhe namichi. Dura jaarsi nu haa argamu achi booda ummuu moo gaafata rakkoon qabu. Jaarsummaan nu haa argamu inni nu argamaan jiru. Innummaa nu argamaan jiru. Wallahi innummaa nu argamaan jiru bara. Tawaa jaarsa qabdu ammoo erga jaarsaa waliin halkan bulaniitiin jedhan dhiirri kun paaworii hir'isaa bulee paaworii qannasaa bulee. Lafaa ka'anii waa ho'itu wayii waa qabbanooftu wayii itti qaban jennaan halkan sa'a 8 gizee lafaa kaate silkii fudhattee jaarsa jalaa shollotettee kaatee shintibeetii gubbatettee koomentii nama barreessiti. Tawaa jaarsa qabdus bar tawaa maqaaf jaarsi bira bules jechuudha. Ta maqaa waa jaarsi bira bules lafaa gizee kaateetiin jette habibti anaa koomentii barreessuudhaaf hin rakkatini jaarsa kan keetti si jala bulee. Dhiirri halkan takkitti yoo diqqaate sanyii miliyoonaa meeqa lakkaa'aman sanyiin isaanii wannoo godhan jechuudha. Argite
sanyiin halkan takkaa bichaa yoo xiqqaate miliyoona meeqaan rabbiin isaanuma dandeessisee bar Maammadoo mataa qoxxoo obboleessa paartazaaraa mara ofirraa dadhabe wallaahi yani gisee ilaalu wallaahi gari gariin jechuudha paartazaara mana fakkaata paartazaara moo bartazaalaa san jechuudha obboleeyyan bartazaalaa kan maqaan isaatu hin tolle gammadaa qaabatoo sanbatoo godaanaa kakkanaa kun biyyaa yaa'ee abdii abdurrazzaaq naba umar abdiisaa maqaa sanuu beerrii qiimoo keessa moggaafteetiin asirra mataa nu nyaata maqaa beerrii qiimoo keessa moggaaftee Hakkan isin wajji wallahi namni akka kiyya isin wajji cannaqamee hin jiru. Lafa nagaaya. Shanan barreentuma ana bargiddin na haasofsiisanii. Wallahi haasawuun barbaadu my flavor welcome. Haasawuun barbaadu bar. Qaaqoon barbaadu bar. Giddii na haasofsiisan. Ummuuf bintiin koomentii na jalatti hin barreessina. Rabbiin isin haa qajeelchu. Habibti, take your husband. Laaladhu jaarsa kan kee. Yoo heerumtee mana keessa jaarsa qabaatte jaarsa kan kee mana keessatti fuula hidhattee koomentii na jala barreessuudhaaf hin rakkatini. Jaarsa kan kee mana keessa maal narraa barbaada maal fedha nyaata isaa jijjiirii kenniif uffata isaa jijjiirii kenniif siree irra bulte jijjiiradhu jireenya kan kee cheenji godhi